jiruu duniyaa tanarraa akkanumaan hamma nyaannee dhunnuun biyya akkanumaan lubbuu teenya tana cinqina wallaahi ishii qabnutti alhamdulillah jenneen teenya karama onneen si keessa akkana dhikkifattu tunna keessa leema dhikkifatti dhikkifachuu onneeti yaatan anillee gadi liqimseet duuti si komandoo garaana nyaachuu dhabdee miti rakkachuun ilma si komandoo ka bosona hunda keessa dhakaa mara jalatti bofni nyaataa jiru allaattiin ija keessaa guuraa jirtu sun garaana nyaatuu dhabee miti wanni gadi qabadhuuf maaga qabadha beeyta ka du'e ka biraa akka itti dabalamee hin duuneef ka obbaafate haati sabbatte bootte ka biraallee akka boonni nutti hin galleef nutu badii qaba dogongora nutu qaba nutu nama tuqaa jira nummaammee walaa dhaabannu jennee isin kaane isin lollacha wayta nu isin lollu akka nu quuqamni si komandoo nutti hin dhagamne akka nu quuqamni ijoollee arsii baalee nutti hin dhagamne akkasi fudhatan jecha wallorra si tunatti aana dhiiga kiyya foon kiyya oromummaa walitti qabna sigale bishaan takka laga takka waliin dhuine waliin guddanne yoo an si qabadde walloon narraa dhaabatti walloon amma gadi ba'ee nuti isinin tuunu dhaabadha yoo an jedhee walloon hin dhaabatti yoo amma sirraa gabbuune bashaashaalleen adda iyya cululleelleen adda iyya fu'aadillee adda kophaa banata kuni nurraa hin eegamuudha haa tasgabboynu gumaa wal gaafachuun namni keenya haganatu du'e gumaa nama keenya ka haganaa haa kafalamuun booda dhufnaati itti as deebina ammatti boru akka namni hin tumamne iftaan akka namni hin tumamne namni akka nurraan duune haa dhaamnuudha wanni walloon jedhaatu takkaa fi takka yoo du'ee nuu hima yoo jiraate immoo hin jiraa nuu hima addaan dhaabannaa jette isin maaliif tanuu hin himne tanuma nuu himtanii bakka nu harka du'e danuudha ajjeesuuf hin dhooyne tumne du'e nu harkatti nullee keennallee baay'eetu du'e isin biratti ebalu ijoolleen ganda keennaa nama sadii nullee sigale sanniin akkasitti nu biraallee nama du'e keennallee ka du'e namuma kunillee nu harka du'e dhugaan jirtu tana yoo jettanii isin as baatanii dubbattan walloo hin dhaamna hin dhaabatti gadi teennee manguddoon warri biyyaa lafa qarratti dubbii tana qabsiifatee abbaa gumaa kafaluu qabu abbaa moo gumaa nyaatuu qabu yoo oromoon dhiifama walii gootee addaan galte san manguddotu dubbata ammatti wanni nuti barbaannu dubbiin tun asitti nurraa haa qabbanoytu ijoolleen teenya tasi komandoo bakka jirtanii qabbanaaya lola labsina namallee yoo argitan hin qabina yoo qabdan ammoo amma durallee dubbadhee jira yoo ijoolleen walloota karaa deemtu isinii dhufte ol qabaati nyaachisaa obaasaati uffata irraa jijjiiraa kophee 2-3 yoo qabaate takka kenniifi viidiyoo waraabi gadi dhiisi nageenni karaa kanaan dhufa ka kanarraa fe yoo atillee asii lulte Fuad yoo cululleelleen asii lole yoo anillee lole dubbiin tun hammaataatuma deemti sigale miskiinatu dhumaa jira miskiinni kophee bifa garagaraa godhatee miskiinni dheebotee bishaan dheebuu bayuudhaaf beela'ee ganda namaatitti goru du'aa jira kana qabbaneessuudhaaf nama wal madaalchisuu osoo hin taane ammatti mucaan jarri walloo gaafattu sun yoo du'e as bayaatii mari'adhaa isin ijoolleen teenna maammeellee fidaati atillee cululleelleen bashaashaa mucaa jedhamu sanillee orollee fidaati nuu gabaabsaati kunoo yoo du'e nu harka du'e yoo jiraate immoo hin jira isinillee kenna gadhiisaa jedhaati wantaan asirratti siyoonni jedhu tokko jira namni keenya dura sirrii dhuftanii tumaan booduma kanarratti miira keessa galee guddaan kennallee yaa'onni jira kenna ila ati obboleessa kiyyaa jettani asitu maalii kiyyaa jettan. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kana share repost godha oromoo hunda bira haa gahu mucaan kaleessa arsiin baaleen naqabe minaamin jedhu sun baheera gadhiisameera miskiina karaa deemuntu kuna khalaas asumarratti araabbatu yoo sababii barbaacha duraan barbaaduu irrattan nam tokko caarraa kana fayyadamuudhaaf miskiina karaa deemu rukutuu barbaadee laatan hin beeku malee mucaan gadhiisameera akka lolas ta'e waan tokko ngola jechuun miskiina karaa deemu dararuun karama fedheedhaan deemsu sochuu abbaa fedhe wala arsii wala walloo wala maali kanaafuu viidiyoo sheer godhaa nama hunda biraa haa gahu warra asiri booda lolaaf qophaa'eedha jechuudha mucaan baheera wallahi laazim mucaan baheera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namni sagalee tiyyatan dhageettan namni rabbii sodaatan namni rabbii isin uume sodaatan sagalee tiyyatan share copy link gochuudhaan wal biraan gaha. Sagaleen tun sagalee iyyaafannaa mucaa mana biratti argaa jirtan kanaati. Mucichi kun dhalataa godina Arsii Bahaa Aanaa Marti ganda Abbaasaa Gorobaa Doohetti kan dhalateedha. Akkasuma maqaan isaallee Jibriil Muhammad Siraaj jechuun kan beekamudha.
mucichi kun yeroo ammaatiif jiraata Suudii naannoo Tasliis bakka Hoforaa jedhamtu dalaga. Mucichi kun ji'a kana guyyaa 6 sa'aatii 3 akka Suudiitti jechuudha. Osoo inni gaala eegaa jiru walloon bakka inni gaala eegutti itti dhuftee ati arsiidha jettee sikkina waraante. Mucichi ofirraa taagaluudhaan fiigee akka odeeffannoon nu ga'etti sana durallee walloo wajji dalagaa ture natti fakkaate. Fiigee walloo san bira dhaqee achitti saahiba kanaan dura wal beekanitti bilbilatee bakka an gaala eegutti walloon na waraante jirti jedhee itti haasa'uu odoo jiru silkiin irratti dhaabate. Kana waan ta'eef obboleettii isaa tana arguu jirtan akka isiin godhattu biyya ormaa kana jirti akka isiin godhattu arguu jirtan jechuudha. Kasan darbu immoo warri jechuudha haadhaaf abbaan biyya akka malee maraachuu jiran. Namni jechuudha Oromoo wallaahi billaahi namni haadhaa fi abbaan kee yoo awwaate hagam naarifatan warri jettu viidiyoo kana sheer kooppi liinkii godhaatii waliin ga'a. Mucichi kun erga gaafsaniitii sagaleen isaa hin jiru guyyaa 15 lakkoofsisee jira. Kanaafuu ijoolleen naannaa Tasliis jirtan mucaa kana nu barbaadudha yoo agartan keessan nu dubbisaa isiniin jenna. Ijoolleen walloo immoo mucaa kana yoo qabaatanii yookiin qabdanii harkaa qabdan taate yookiin ajjeeftanii ka jiraattan ta'e du'aa isaa ajjeefnedhaatii nu agarsiisa. Yoo immoo jiraan ka jiraatu taate nu baasaa kabajaan isin gaafanna. Ijoolleen walloo maarree nagaan isin gaafadhee karaa nagaatii wal gaafataa jirra mucaa keenya nu kenna. Karaa nagaatii wal gaafachuun rakkoo hin qabu. Lola kana keessa nuti hin jirru isin hin jennee jirra mucaa keenya nu kennuun dirqama isinirra jiru. Ajjeeftanis ajjeefnedha nu beeksisa. Yoo hin jira taates hin jiradha nu beeksisa nu kenna. Ay duras kabajaa mucaa tokko nu ergitanii nu galchitanii jirtanii galatooma kan nu ergitan san galanni keessan hin badu. Garuu mucaa kanallee yoo ajjeeftan ajjeefne jedha yoo jiraate hin jira jedha nu beeksisa. Maatiin isaallee biyyarraa nu dararaa jiraniiti. Maatii isa namni haadha irraa bahee abba irraa bahee maatiin mucaa kanallee biyyarraa mucaa barbaadataa jiranii. Yoo immoo ajjeeftanillee ta'e ajjeefnedha nu beeksisa. Kanaafuyyuu kabajaan isin gaafadhe kabajaan deebinaa deebisa wani dhuftanii isin kolfitanillee hin jiru. Kolfa kana boo'atti wal qayyaruun faayidaa nu qabu. Nagaa mucaa nu kenna.